كيسان ندولينا لبوتي يروبا أسير متن أرجع أزمر الصبرة أزمر نجها أزمر أرجع نما سنكافتنا وهيك يا ما تابع إستي أكملتي جتني هو لنا مجافتنا تنتج waye makiyat yitu waye gandana malle makanda malle kasina yosin tito makaki yayin kasin nan mu fi kala hada akiyan tanile kada tanne himbe nalle kadina nyaate maqaa keenya akkas goote achiin malte asiin malte naan jette maqaan nama takka hin nyaanne yoo maqaa kiyyaaf maqaa maatii kiyyaa taate malee maqaan nama takka maaliif ganda takkallee bakka hin bu'u nama takka lubbuutii takkitti irraa gaafatama maqaa kiyya takkitti irraa gaafata seegalte yoo akkam guddatte namni maqaan badu maatii kiyya tahe intalli isaanii lubbuu baafte miidhuu gubbatti jedhani sanarraa kaafee sababa kiyyaa maqaan namaa sin kaasina maqaa gandaa sin kaasina guddaan amaanaa sin bira kaadhu sababa kiyyatti maqaan nam takka akka hin kaane maqaan kan tokkollee akka hin kaane saati kanat eenyu fubachuu hin danda'u namni waan irraa qabu jiraatellee garuu namni baay'ee waan irraa qabullee hin jiru yoo naa dhiiftanillee waan isin miitutti yoo xiqqaatillee diraama 200 kan guunnee irra jira itti nama kan ofitti beeku खरा आसपास से रख उतारते मकीना से रवेरा लगती अरे नहीं हो गई उतारते वल्ला इंदू इनमें कितना निशा खरा रहती हो गई उतारते तुम ये चलता वाले हो तो आता कंता दो अंदर ना कना वल्ला इकोजी तेन रगे फर शबलान तो कोयो दरबे तो कोन दुफा जबाना कनाफा नमनी नम उजोने तिति को तेरु मारती मंगु दोनु माल तुलु बुजी बासु फिजिनी सिके से बाली और उनजरा फकता का जिला दू कब तनाफु अजदेबी afarsa kalding godin wallahi mencati kan itu Domni ufajjesu ya Fozia takitu ufajjesu mukira nisi Fozia itu nama awas sih karkara ture nama ujolle kena sagale ta ture awata mega itu sigare ana mata sadia furdura mega mujatti tere itu wanga gari beda ture ma nama kabaliyo ana visi nama kabaliyo kara jirachi subba lengke satti kabso mega buda ture lafarat akana wallahi billahi wallahi du badu baccu
Kanaaf jettee Abuura beeraa gaafarsaa kananiin ergasii wanni kun waan biraa ta'e ergasii abarsoo akkana godhani. Mee gaafadhaani baaliyyoo gaafadhaan rabbii keessa jira qoosaa isaa gaafadhaa. Wanni akkanaa kun shayxaana jira amma miila jira keessatti gaartee daraja kanarra wallaahi shayxaanuun darboosootii soosinu hin darbin. No dhaggeeffadha wallaahi kana Foozii dhaggeeffadhu. Foozii dhaggeeffadhu. Amma kana jettee ufajjeesaa maali? Waan takka waan akkana kiyya jedhu. Abboo wanna abarsoo rabboo makee ta'e abarsaa nuta baatee. Warri buditara abarsoo baasa mana kana keessaa gadi wallaahi laajii baasa. Kanas qoosaa dhiisaa gaa xayyibin qoosina gaafadhaani. Baaliyyoo seeran gaafadhaa ka qoosaa dhiisaa nan tokko gaafadhaani waan isiin taate gaafadhaa. Waa isin rakkate gaafadhaati rakkoo isii furaafi yoo Abboo dhaggeeffadha sida maa wajjira jira sida maa dhaggeeffadha maa jita nama jara dhaggeeffadha marti keessanuu miyuuti qabadha abartaa mee gijeta ila gaayis foozu dhaggeeffadhu obboleessi kee narra dawwalaa jira faamiliin kee Jadi si beekaa yaara himummaa ni qabna garuu ammoo koomenti takkanaan barreessin waan taggana mahaa subtuun dhagaa ture waan ta'eef. Foozu dhaggeeffadhu wayita ganama si arrabsanillee wayita nama gastii si arrabsanillee dawwalanii dhagaasan dhaggeeffadhu foozi fuulaan deebii takka jedhe dhaggeeffadhu seeraan. Foozu yoo achirraa gadda bitellee dhaggeeffadhu. Nu namni arrabsatu Wallaahi ijoolleen arrabsaa turan si galee garagalchanii ganamallee argee ture dhaabaa jedhanii onna galchuu didanii biraa tare. Amin ijoolleen tamin. Abboon beeku mana yaa nuti tiyyu mana wanni ol galchaa kinoo dalloo ol galchaa doktora ol galchaa doktor Loobii mana doktor Loobii galchaa doktor Loobii ol galchaa Foozu Abu Muraad Dubaayin jirti Abu Muraad Dubaayin jiraatti siin. Foozu ati as deebi ajumaan jirti. Tokkoffaa maskootii sana irraa Foozu. Namni achi bira gahaa jira titi wannaan jedhin. Bilbila Deemee jira mucaallee deemee jira bara. silkii uffata kaayii Foozi dhaggeeffadhu. Foozi ala sitti bara dhaggeeffadhu. Fooza wallaahi billahi foozu dhaggeeffadhu faamiliin kee rakkoo guddaa keessa jira si galee akka malee cinqamaadha. Haadhu matee sallaali si galee faamilii matee sallaali obboleeyyomtee sallaali waan akkanarra taa'e akkanuma sitti maan akka ganama irraa irra dabala boonaa miyuutii qabadhu mee. Okay. Abbo boonaa bira sagalee wallaahi laziim warri kee guutuun akkana gandi guutuun cinqamaadha si galee waan takka naalaan kaabtu si barreessa waan takka dubbatu. Foozu. Hai silkii lafa keetti deemaa jirti kootu foozu. No, in dem tu god. Wallahi in dem. Foozu. No, jalan ni gina. Foozi je laala dhaggeeffadhu sitti hima dhaggeeffadhu waa takka illee asii achillee waa takka wanni hin jedhin si galee Abu Muraadiin ol galchi fooza laala dhaggeeffadhu fooza rabbuma keeti jedhe jechuudha si galee dhiisi waan akkanaa ishee auzu billaahi mina sheetaan rajiim astagfirullaahi laziim jedhi ishii wanna kamiyyuu wallaahi laziim jechuudha yoo barbaadde akka Oromoo sun ta'in akka gandaatitti waan kamiyyuu sii furra si galee rakkoo maatii akkana si godhu kanallee waan kamiyyuu naasoyina waan akkanarraa dhiisi ishii foozii irraa deebii karan. والله بالله فوزي أنا تفنا كم يشي لكن بس واتك كي ولا كنا رايح. السلام ورحمة الله وبركاته. إيش كرتا فوزيا؟ أفتح أبو مراد كونه. من برنا إنا كوا ميس مي أفتح. جنها سيسام public كودي هوا سكيتي تجمع كونه مالي يوم فاليزرني. اتهمت دو أنا اللي لوكيشني إرجي وأنا تاسو اتهمت ما تكون أمته ما كيتو سيقودا. Abu Muraad bakkee isiin jirtuna mucaa boonaa baalee kana beeka boonaa kana beeka. warri naa yaaddanillee galatoomaa warri nakkammaddanillee galatoomaa Oromoon daqiiqaa 5 daqiiqaa yoo ta'u namatti kolfituun beekan lubbuu xiyyeeta nama baase daqiiqaa إلا جاكس للفوز نم.
Mucaan karaarra jiran deemanii jiran amma kun achi bira gaanii jiranii nama kana mara sirratti suuta haasofna akka mucattiin tullee dhageeffadha amma wal jala wal cuutu malee warra ergeetan kunne jireenya jibbee quufe kalaas dhufee jira Foozi, assalaamu alaikum mee obboleeyyan kee. Foozi, ni dhageessaa mee sagaleen ta'ee dhagaamti. Waa takka qofaan si jechuu barbaada Foozi. Kadir haasa'e si dhageetti haasa'e Kadir. No, Samiraa teenya maaliif hin jeebee nuti amma namni itti haasa'uu barbaadnu isii tana malee warra TikTok nu daawwachaa jiru kanaa miti. Kanaaf yoo isiin kan isiin dhageetti Kadir hin dhageetti. Okay. Obboleettiitii yaalaa na dhaggeeffadhu. Madaan obboleeyyan keenya kaleessa obboleettii teenya boonii takka yoo argitu taate isii sanuu nurraan qoorre. Ammoo ta'iif dhabde isii san qofa laal obboleettiitii. Maaliif isin jeebeeta? Harmee isiidhaa miidiyaarra olii gad oofanii mucattii kaleessa daleedee fiidee of jiraatanii jiraniin beekan Oromoof du'aan jiru. Kadir sanii miti bare. Kadir sanii miti. Kadir kadarta Kadir. Waan biraan bira dhageedhaan. Kadir waan takka laali. Mucayyoo tanaan yeroo baay'ee laalaa walilleen dubbifnu anamma namatu shirna godhee dhufe. Garuu yeroo baay'ee boottii yeroo baay'ee asirraa namni jaallatee ganama galgala hin booyu. Rakkinni kan kee maali jedhaa rakkinni sii gaafadhaama waa'ee gorsaa boodatti deebinaati. Rakkinni kan kee maali maaltu sitti jabaatee jedhama. Nama miidiyaa kanatti rakkoo takkaa himachuun barbaachisu jemmar. Osoo lubbuun tiyyatuun lama taatee na keessaa bahuu didde jechuudha. Wallaahi ni maddu lubbuu tiyya baasuu filadha malee. Maraan haadha faatee kun akkana itti barreeffuuf jalaan ture. Rakkoon ta'e sirraa bahuu hin dandeettu. Ati lubbuu ta'e tana yoo baafte wallaahi wabillaahi warri ammas jala deemeetiin si ay jala ilmaa boo'ichaa darbu. تعال معي هنا تعال معي هنا رجال انت تعال هنا Namichi dhufe. تعال الحمد لله. امسك Jaarsa dhageessuuf yaali dhagee. انزل يقول له